Ashamaar kafuun akkam jirtu hordoftoota inni YouTube kan taatan nagaa waaqayyo iddoo jirtan isiniif hawaayatu akkam jirtu nagaa keessanii anna buletin keessaan nagaa kooti galata waaqayyo baga nagaan dhuftanii ana dhufuutiin jedhe jira warreen channel kana faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isin jedha mallattoon notification on gochuudhaan yeroo mara viidiyoon galakkifamu akka simbira ga'u taasisa waan ta'eef jechuudha warreen dura maamila ku turtan immoo like share gochuun yaada keessan immoo comment jalatti na barreessuun qeeqafee yaada qabdan yoo jiraateen comment jalatti na beeksisaa isin jedha egaa mata dureen kiyyaarraa qalbeeffadhu jedha keessattuu mata dureen kun ijoollee warra dhiiraatti ilaallata jechuudha inna kanaaf hagadhumaatti na waliin turaan affeerraa kooti subscribe gochuu hin dagatiin asin jedha yaada keessan immoo yoo qabaatan saandiqa comment jalatti na barreessaa na beeksisaa irra jiru akkasumas qeeqa qabdaniif wantoonni sirreeffamoo jiraate comment jalatti na beeksisaa isin jechu jaaladha egaa gara mata duree kootiitti hin deebi'a tole mata dureen kiyyaarraa akkas jedha qalbeeffadhu jedha mata duree isaa akkuma jedhee warra dhiiratti ilaallata jechuudha egaa akkas jechuun jalqaba dubartii takka gaafattee yoo diddee hin arrabsini boru si jaalachuu dandeessi waan ta'eef jechuudha inni asirratti maal jechuudha yeroo baay'ee dhiirri keenya yoo gaafata ta'e yennaa ishin didduu jechoota hin taane ittiin jedhaan akka waan inni illee jaalalaaf dhufeetoo jaalala sana qooduu fi wallaalee jechoota hin taane itti baasee biraa deema waan ta'eef jechuudha inni kanaaf obsa isa barbaachisa jechuudha beekaa itti yaada jetti malee tarii ishin illee jaalachuu dandeessa jechuudha gaafa jaalalaaf gaafatu tarii itti yaada jechuu ni dandeessi jibbitee son taane namni kun naataa jettee amala isaa fi yaada isaa waa hunda isaa baruuf itti yaaduu dandeessa jechuudha kallattumaan al tokko sin jaaladha jechuu ni dandeessu waan ta'eef jechuudha inna hamma sin jaaladha hin jedhiniin sitti boonti waan ta'eef jechuudha inna shamarri takka yeroo baay'ee yeroo dhuma hunda yoo ijaan argitu yoo bilbiltuu fi sin jaaladha jettee yeroo hunda waan akkana kan inna itti kaastu yeroo tokko warreen boonan jiraachuu danda'u waan ta'eef yeroo mara sin jaaladha jettee yeroo dhuma mara hin jedhin jechuudha yeroo si barbaachisu jiraachuu danda'a garuu yeroo mara jechuun sirraa hin barbaachisu jechuudha inna kanaaf dhugaa itti misiif gadditi jedha maaliif shamarra takka waan itti odeessitu waan jireenya kee haa ta'u waan ishee wajjin gochuu barbaaddu haa ta'u gara fuulduraatti karoora kee keessatti waan jiru dhugaatti dubbadhu maaliif dhugaa yoo itti himte keessa ishee illasiif gadda jaalala ishee illasiif dabala waan ta'eef jechuudha kanaaf dhugaa dubbadhu onnee ishee seenta waan ta'eef jechuudha dhugaa gaafaati haasofni kee fi jaalalli ishiin siif qabdu dabalaa deema waan ta'eef kanaaf wantoota itti haasoftu waan dhugaa irratti hundaa'e dhugaa itti himii jechuudha waan hin jirre jiraachisuu boru si jibbiti waan ta'eef waan hin jirre nan qabattee ittiin faarsin jechuudha kanaaf siifin du'aa jedhanii soba itti fakkaatu siifin du'aa sin jedhin maaliif soba itti fakkaata waan ta'eef namoonni keenya gaafa jaalala keessa hin galanii siifan du'aa siifan akkas ta'a ani si dhabeen jiraadhu waan akkasii wantoota hin jedhamne hin jiru kanaaf wantoota akkasii ittiin kaasan jechuudha maaliif soba itti fakkaata waan ta'eef jechuudha yeroo kenniif malee jarjartee hin jarjarin jechuudha yeroo ishiidhaaf kenni hin jarjarini maaliif si shakkiti waan ta'eef jechuudha tarii ishiin yeroo barbaaddi si waliin haasa'uu barbaaddi taananii ati jarjarte jechoota dafee ishii biraa sokkuun ittiin jedhiniin yeroo kenniifitoo waan haasa'uu barbaadde waan yaada ishisiif qoodu barbaadde sana irraa fudhu malee jechuudha laphee kee rifateera taanan jaalatteerta ofsaan harkatti galfadhu jedha kanaaf ati lapheen kee dubartii sanatti rifateera taananii jaalatteerta waan ta'eef harkatti galfachuudhaaf immoo obsa si barbaachisa jechuudha nama argitee shamarra jaalatte tokko lapheen kee si rifateera sodaan sitti dhaga'ameera taananii nama sana obsaanii malaan harka keessa galfachuuf jalalaan qabuuf obsa si barbaachisa jechuudha akkasumas wanti afur dubartii goyoomsa jedha soba dhugaa fakkaatu dhugaa soba fakkaatu
dhiira kolfee taphatu qarshii borodhumtu jechuudha. Isaan kunillee shamarran keenya yeroo baay'ee goyoomsuu danda'u. Maaliif soba dhugaa fakkaatu jechuuni namni tokko waa tokko itti haasa'u soba isaa ta'u dhugaatti fakkaachuu danda'a. Kanaaf gowwoomuu danda'u jechuudha. Dhugaan immoo sobatti fakkaachuu danda'a yeroo tokko tokkos. Kanaaf wantoonni kun isaan gowwoomsuu danda'u jechuudha. Qarshiin borodhumti kunillee waanuma hin dhumnetti fakkaata. Kanaaf kunillee isaan gowwoomsuu danda'a jechuudha. Dhiirri akkasumallee kolfee taphatu nama dhugaan ishii jaalatu ta'uu danda'a. Nama tapha beeku nama isheetti dhiyaachuuf ishii jaalatutti fakkaachuu danda'a. Tarii kun immoo isaan ishii gowwoomsuu danda'a jechuudha kunillee. Tole dubartii waan afur dhiira irra caala dandeessi jedha. Jaalala mi'eessuu, jireenya bareechuu, aarii qabbaneessuu, soba dhugaa fakkeessuu jedha. Kanaaf jaalala mi'eessuu keessattis dubartiin ga'ee guddaa qabdi. Yoo dubartiin jaalala seera hin qabanne yoo ishiin dhiira caalatti jechuudha. Jaalala mi'eessuu beekti waan ta'eef kanaan sin caalti jechuudha warra dhiiraa. Akkasuma jireenya mana ishee bareeffachuu fi mana ishee keessatti jireenyuma kee bareessuudhaaf haala mana keetii jaalala kee cimsitee dhaabuudhaaf waan hunda keessatti dandeettii si caala qabdi jechuudha. Akkasuma saartee jirta yoo ta'e yaari sana qabbaneessuudhaaf dandeettii addaa qabdi si caalatti qabbaneessuu dandeessi jechuudha dubartiin. Kanaaf asirratti dubartoonni kanaan sin caalu jechuun barbaada. Akkasumas illee asirratti illee diiwaana godhaadha. Soba dhugaa fakkeessuu irratti illee kana yeroo baay'ee namoota baay'ee biratti fudhatama sin qabu hundi isaanis fakkeessuu danda'a jedhee jennee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu si caalatti gochuu dandeessi jechuudha. Dubartii waan afur hawwiti jedha. Gaa'ila godhachuu, qabeenya horachuu, ijoollee horachuu, gammachuun jiraachuu barbaaddi jechuudha. Kanaaf dubartiin gaa'ila godhachuu baay'ee ni hawwiti jechuudha. Qabeenya illee akkasumas horatti qabeenya bareedaa jireenya gaarii jiraachuu ni barbaaddi jechuudha. Gammachuun jiraachuus ni hawwiti yeroo baay'ee jechuudha. Jireenya ishee amma lafa kana jirtutti gammachuun dabarsuu barbaaddi jechuudha. Dubartiin dhiira akkamii jaallatti fakkeenyaaf? Dubartiin dhiira isheen jaallattu kan isheef amanamu, kan amala gaarii qabu, kan jaalala isheef qabu, kan kaayyoo qabu. Dubartii akkanaa jaallatti. Dubartiin dhiira akkanaa jaallatti jechuudha. Kan isheedhaaf amanamu, kan amala gaarii qabu, kan jaalala isheef qoodu, kan kaayyoo qabu. Inna namni akkanaa kuni shamarran yeroo baay'ee ni jaallatu tarii waa hunda kana yookiin kan guutu jiraachuu dhiisuu danda'a malee namoonni akkanaa kun dhiironni akkanaa osoo argamanii dubartoonni yeroo baay'ee namoota akkanaatti hawwu jechuudha. Namoota akkanaa jaallatu. Tole dubartiin dhiira akkamii jibbiti kan jedhu immoo dhiira sobuu, kan machaa'u, kan irratti jaallatu, dhiira yartuu, kan maatii ishees ta'e kan ishee hin kabajne, kan immoo amanamummaa hin qabne. Inni asirratti dhiira sobus dubartiin hin jaallattu, kan machaa'ullee akkasuma hin jaallattu, kan irratti jaallatu sirra jaallatti jechuudha. Akkasumas maatii ishees ta'e kan ishees hin kabajne dubartiin hin jaallattu, kan nama namneefillee kan amanamummaa yookiin immoo icciitii hin qabannellee dubartiin hin jaallattu jechuudha. Kan akkanaa alaalumatti irraa fagaachuudha jechuudha. Kanaaf warri dhiiraa kanarraa of eeggadhaa isin jechuu barbaada. Inna kanaaf jaalallee lamaan gaafa wal kolfee jalqaba bakki sirriitti wal jaalatu keessattuu gaafa dubbiin nama kofalchiifne wal kofalchiisan dhuguma namoonni kun wal jaalatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma dubbiidhuma nama hin kofalchiifnes haa ta'u, nama kofalchiises haa ta'u, kun isaan kofalchiisan taanaan jarreen kun wal jaalatu jechuudha. Kanaaf mata duree kana akkam jaallattaniirtu? Tole egaa mata dureen kiyyaarraa isa kana fakkaata yaadni kiyya keessattuu akkasumas warra shamarraniif dheeraafis ergaa qaba. Barumsa isin lamaaniif kun qaba jedhee sana yaada.
irraa barattus jedhee abdiin qaba akkasuma warreen dhiirotarree dubaroonni nama akkamii akka jaalatanii nama akkamii akka jibbanii as keessatti ni hubattu jedhee abdiin qaba. Kanaaf waa guddaa irraa barattuudhee abdiin qabaanillee yoo jaalatanii like share gochuudhaani na beeksisaa isin jedha. Yaada qabdan immoo asirratti dogoggorrisoo jiraate waan kana sirreessi wanti jettanuu jiraate na beeksisaa isin jedha. Asumaan koomentii jalatti egaa mata dureen koo irraa xumuramee jira. Waan hangayyoona na dhaggeeffataniif galatooma ulfaadhaadha. Hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti na barreessaa. Ulfaadhaa horaa bulaa hedduu tokko sin jaaladha. Bye bye.